kuno dhimma maqaa masaanoo jedhamu sana gara gargaartutti qayyarree Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota keenya arraantan oduu dhimma masaanuu wajji wal qabate akkasuma itti gaafatamaan dhimma masaanuu damee Hararii fi akkasumas itti aanaan isaanii walgahii idilee marsaa takkaffaa taasisan irratti waan ajaa'ibaatii fi taajjabneef tan dinqisiifanne qabannee dhiyaannee jirra. Hanga xumuraan hordofan afeerraa keenya. Itti aanaa fi hojii gaggeessaan dhimma masaanuu damee Harar obbo Badhoo Shaw akkana jechuudhaan dubbatan. Namni amma booda maqaa masaanuu dubbate akka qixaatamu jechuudhaan dubbatanii jiru. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamtoota hordoftoota maammee yookaan iyyaafataadhaan kan beekamudha. Irra baay'een gisan ammaan tana gara iyyaafata qayyaramee jira simbiratti. Akkuma dhimmi nu dura kaasanii turan atoo yatakabbaru Ustaaz Hafiz Biyya itti gaafatamaa dhimma masaanuutiin kan muudame samuna kan akkuma beekamu. Har'a kunoo dhimma maqaa masaanoo jedhamu sana gara gargaartutti qayyarree jirra. Dubartiin takka mana tokko keessatti dubartiin lama ta'anii yoo ni beekatu kan ta'e wal gargaaraniiti jaarsallee jabeeffatanii hojiillee wal gargaaranii jaalalallee wal gargaaran jechuudha. Akkasii dubbiin akkasuma. Jaarsallee wal gargaaranii tajaajilmeeti nama si gargaaru takka nama huccuu si miichessi wajjin si tajaajilu tokko akkamii jibbita. Dhugaafeeti jaalalallee wal gargaaranii jedhan kunoo maashaallah. Jarri kun wal gargaaran jechuurraa kan ka'e har'aan tana itti gaafatamaan dhimma masaanuu Hafiz Biyya gara gargaartutti qayyaranii jiranii kana booddee namni masaanuu maqaa jiru sana wal waame faallaa jechuudha afaan keenyatti. Barammaa anamma laal ati osoo jaartii qabdu jaalalli yoo si qabe amma bar furmaata qabda. Fuuchuu dandeessa barre shari'aan si hayyamti. Namni dhiirri aga afur guutuu ijjisii gadi hin jedhu yoo dirqiidhumaan lolaniituma uleedhaan gajjechisiisan malee. Kanaafuu amma booddee namni masaanuu jecha jiru fayyadamee ni qaxxaamaa jechuudha. Seeraan isa gaafachiisa jechuudha. Gaafatamaan akkana itti kanaafuu maqaan qayyaranii jira. Warri masaanuu jaallatan asmaanuu baga gammaddanii warri maqaan kun isinii ta'e egaa waan gargaartuudha asirratti barreessa koomentii irratti gargaartuudha barreessa. Galatooma ulfaadha. Akkasi kabajamtoota daawwattoota keenya hanga dhumaa waan hojii turtaniif galatoomaa jenna. Hin qixaaxamin haadhaa maqaa masaanuu jettanii nagaan nu jira.